Oromoon ajjeesiinaa bakka Oromoon hin du'in. Oromummaan siif maali? Abbaan fedhe sittiin gurguru abbaan fedhe sirraan fudhatu. Oromummaan ees. Namoonni Oromoo ta'anii hiikaa Oromummaa hin beekne. Kan keessa kiyya na gugukkan. Akka keetti maaltu sitti dhaga'ama? Uummata keenya nu harkatti hin fixina. Meeyachi Oromummaan siif maali? Oromummaan hiikaa akkamii qaba si biratti? Oromummaan eeg daabboo miti abbaan fedhe sittiin gurguru abbaan fedhe sirraan fudhatu. Kana si gaafadhees namoonni Oromoo ta'anii hiikaa Oromummaa hin beekne jiraachuu waan malaniifidha. Mee isaan kanaaf yaada akkamii qabda? Kan keessa kiyya na gugukkan. Duuti kana caalu hin jiru. Dhugaadha of dagachuun du'a. Egaa Oromummaan maal akka ta'e waan hedduu nu kaastee jirta. Amma immoo Oromoon maali waan jedhu laalla. Sabni Oromoo saba yoo ati bishaan kadhatte aannan siif laatudha. Ammatu Oromoon bishaan kadhate meeqan isaaniitu aannan laachuu danda'a? Aannanuma sana immoo dhiisii bishaanuma inni kadhate sana laachuu danda'a. Meesa kana irratti haca maal jetta? Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee. Akka arjummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu. Hunduu kan isa nyaachuuf hamuummatudha. Hayyee galatoom. Gaaffii koo biraatti osoo hin darbin dura daawwattoota keenya muuziqaa ce'umsaa boodaa walitti deebinaa nu eegama. Dhugaadha akkuma ati jettee Oromoon firan qabu. Mee asumaan gaaffii koo biraatti osoo hin darbini waa'ee Oromoo waan jettuu fi waan itti dabaltu yoo qabaatte carraasif. Kanaan dura sanii jedhe Ormi Oromoo fuuldura of danda'ee dhaabbatee Oromoo moo'ee hin jiru har'as kaleessas hin turre har'as hin jiru gara fuulduraattis hin jiru. Gaaffii koo itti aanu harmee Oromiyaa abbootii daa'imman dargaggoota sababa garaa garaatiin du'aa jiran ilaalchisee mee akka keetti maaltu sitti dhaga'ama yaada akkamii qabdaa? Beektaa yeroo baay'ee kan na gubu sababuma maaliitiin Oromoon duuti har'a? Oromoon ajjeesiinaa bakka Oromoon hin du'in. Hinde Wallaggi Barbara Geetaachoo Asaffaa fi Abbaa Tsaayyeen jiru san gatiin kaffalle dhukkeetti irraa ka'aa jira bare. Hayyee dhaabbachuu qaba uummata keenya. Uummata keenya nu harkatti hin fixina. Innisin faradii malee, innisin faradii malee, innisin faradii malee, innisin faradii malee. Miira keessan galateeffama. Silaa yoo haasaa oolles jetta yeroonis nuun ga'u wanti garaa nama gubu hedduu jira. Egaan daawwattoota keenyaa gooti yoo du'e seenaan gootaa hin du'u. Artistii keenya jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa waliin ergaawwan inni nuuf kaa'e walitti qabuudhaan kan simbiraan ga'aa ture kana fakkaata qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Miinaa Mulu. YouTube keenya Seeqaan Tube subscribe, like, share, comment gochuun dagatinaa.